Akkam jirtu hordoftoota keenya. Oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an Ejersaa Abdiiti. Haleellaa finxaaliyyiin Amaaraa uummata Oromoo daangarra jiran wajjin wal qabatee akka uummanni yaada kennaa jirutti kan haleellaa raawwate uummata buqqisaa jiruu fi finxaaliyyii faannoo fi deeggartoota isaanii kan mootummaan hidhannoodhuma muraasa harka jirtu irraa hiikaa jiru uummata Oromoo irratti jedhan jiraattonni godina Wallagga Ba'aa aanaalee Kiraamuu fi Amuruu. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan finxaaliyyiin faannoo fi deeggartoonni isaanii gandoota aanaalee kanneen hedduu keessatti garmalee hidhatanii akka jiran dubbatu. Gandoota Xombee, Dangab, Gabaa Kamisaa, Saammoo Illaammuu, Jaaboo Dubbaa fi kanneen biroo hedduu keessatti garmalee hidhatanii finxaaliyyii naannoo Amaaratii dhufan biraas hedduminaan daachiisanii jiruu jedhan. Kana malees gandoota hedduu keessatti hanga buufata leenjii ijaarrachuu gahanii jiru jechuun jiraattonni maddeeniif yaada kennanii jiru. Achumaa ka'anii jigii dabalataa naannoo Amaarattis waammatan yeroo eeggatanii uummata buqqisuu kan jedhan jiraattonni mootummaan warra kana tasa tuqeetu akka hin beekne himatu. Dhalattoonni Oromoo muraasa haleellaa yeroo yeroon raawwatamu qolachuuf meeshaa bitatan irraa guuraa jiraachuunis jiraattonni maddeeniif eeranii jiru. Sababa waraana Tigraayin qabeenyi uumamaa doolaara biliyoona 46 ol barbadaa'e jedhame. Gabaasa guutuu kominikeeshinii qorannoo duguuggaa sanyii Tigraay baaseen sababa waraana Sadaasa bara 2020 Tigraay keessatti ka'een taasifameen qabeenyi uumamaa barbadaa'anii fi dhabaman waliigalaan doolaara Ameerikaa biliyoona 46 olitti akka tilmaamaman eeramee jira. Haleellaa cimaa fi saamicha taasifameen akkasumas seektarri bosonaa caalmaatti miidhamuu ibsuun bosonni ciramuu, biyyeen garmalee miidhamuu, baayodaayivarsiitii miidhamuu ibsee jira. Madaalliin koomishiniin kun taasise godinaalee 6 fi aanaalee madaalliif mijatoo ta'an hunda akka hammatu hubachiisee jira. Balaa qabeenya uumamaa irra ga'ee jedhame kanaaf raayyaa ittisa Itoophiyaa, raayyaa ittisa Eertiraa fi humna naannoo Amaaraa komachuun qaamoleen biroollee harka keessaa qabu jedhe. Ijaarsawwan kunuunsa biyyee fi bishaaniif ijaaraman lafa hektaara 100,000 fi 45,000 ol irraa barbadaa'uu gabaasuun bosonni lafa hektaara 600,000 ol irraa manca'uu akkasumas keemikaalota miidhaa geessisan gallakkisuufis sirna to'annoo balfaa dadhabaa irraa kan ka'e faalamni naannoo guddaa muddachuu gabaasichi eeree jira. Garee finciltoota Suudaan Rapid Support Force yeroof waraana dhaabuuf waliigale. Garee finciltoota Suudaan waggoota 2 oliif raayyaa ittisa Suudaan waliin wal waraanaa ture Rapid Support Force yaada garee araarsituu biyyoota 4 Ameerikaan durfamu fudhachuun yeroof waraana dhaabuuf waliigaluun gabaafamee jira. Yaada gareen araarsituu biyyoota 4 Ameerikaa, Masirii, Saawud Arabiyaa fi United Arab Emirates dhiyeessan gareen Rapid Support Force fudhachuun kamisa Sadaasa 6 bara 2025 yoo gabaafamu yaadichis ji'oota 3f waraana dhaabuu fi ji'oota 9 itti aananiif marii siyaasaa taasisuu ture. Ibsa Rapid Support Force baaseen waliigalticha hojiirra akka oolchanii fi waraanicha haga dhumaatti dhaabuu akkamiin akka danda'amanii fi adeemsi siyaasaa Suudaan irratti dafanii marii akka eegalan ibsan. Mariin kun sababoota bu'uura irratti xiyyeeffate gaaga'ama uummata Suudaan bifa furuun akka ta'us eeree jira. Safarkoomiin kasaaraan hojiin Itoophiyaa dhibbentaa 52 dabalachuu gabaaseera. Dhaabbanni Keeniyaa guddicha uummataan daldalamu Safarkoomii PLC walakkaa bara baajataa jalqaba bu'aa qulqulluu parsantii 52 dabaluudhaan doolaara miliyoona 331.3 akka ga'e beeksiseera. Raawwiin cimaan kun gartokkeen kan ka'e kasaarri dhaabbata isaa Itoophiyaa keessatti hir'achuu isaatiin yoo ta'u hanqinni waggaa tokko dura doolaara miliyoona 217 ture gara doolaara miliyoona 103tti gadi bu'eera jedhe. Hojii gaggeessan olaanaa Piitaar Deega'oo akka gabaasetti Safarkoom Itoophiyaan maamiltoota isaa dachaa lamatti dhiyaachuun maamiltoota miliyoona 11.1 ta'uu
Kunis seensa gabaa guddachaa jiru kan calaqqisiisudha jedhe. Itoophiyaan waadaa guutuudhaan yeroo dheeraaf as jirra jechuun kan ibsan qormaata haaromsa maallaqa dhiheenya kana waliin wal qabatee jiru furuuf aanga'oota Itoophiyaa waliin marii gaggeeffamaa jiru beekamtii kennanii jirus jedhameera. Egaan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Laga buusee gaara baasee ciibsee teessisee kaasee madaalee yommuu laalu barbaadee hin argine hin jiru wanti duutus seenaan jiraachuu caalu. Amantiin kiyya kanaa kaan nan galchu osoo hin jenne Oromoon Oromummaaf lubbuu fi aarsaa kenne du'us numa jiraata boolla waalaatii oliin goota maqaatu jira seenaa hojiisaa waliin. Ol'aantummaa abbaa irree cabsuuf riqicha cubbuu dhaloota dhufuuf jecha dabarsee kennaa lubbuu qamparaa gidiraatiin sakaalamneen jiraannu jennaan dirqiin qabamee warra akka miila bakar waaree achi buuteen dhabame. Isaan nuuf jiraatanii nuuf du'an du'a seenaa nu kaayyoo isaaniitiin imallee laga ceena. Dagannee bira tarree waan dagatamuu hin qabne seenaanis ta'ee seeraan bor akka hin homatamne. Dirqama isaan dhalootaaf nutti kennan fudhannee dhalootaan gayuu qabna. Akka feetee jiraannaan akka dheengadda cabne akka kaleessa cabne ammas deebinee cabna. Adaraa Oromummaa galfata gootaa nyaannee cubbuun akka nun qabne dheengadda waliin himamnee jijjiirraa faayidaaf jennee akka wal biraa waliin dhabne. Kaleessa dhiigaaf lafeen dhalootaa baasuuf turree maqaa Oromummaatiin waliin yakkamaa turree gatiin qabnetti akka waliin gurgurre. Nu jedhiin warra kennaan ergaan jedhu natti himamee anis kunoo ergamaan ergaa ergamee fuudhee siniin gayuuf dirqame. Ulfaatus haga gaalaa haphatus akka baalaa wanti hundiin dubbatamu kennaan hin tuffatamu. Filateen ta'u isaanii qottisaa yookiin baakkuu sirriitti beektu silaa bu'aa tarkaanfiif taakkuu kennaa akka fudhattan ni beeka siniin shakku. Akkamiin akka darbe jaarraan tokkoof walakkaan galmee seenaarra jira barraa'ee takka takkaan. Tiraakteraan qotanii kompaayinaraan haamanii sanyii ilmaan Oromoo osoo gubuuf yaadanii osoma nu dhiibanii osoma nu dhiitanii dhiibannee dhidhiitannee falmataa dhageenne gameeyyii ilmaan Oromoo diinni fixuu hin dandeenye. Daraaraa Taaddee Birruu abaaboo ilmoo qilxuu biqiloota hagarii jajjabduu irree diinaa sodaattee harkaan laanne ilmaan Magarsaa Barii. Kan akka Faafaam Dooyyoo dhaddacha mul'ataa fi gootonni akka caccabsaa kan sabaaf ta'an aantii maal osoo lama ta'ee lubbuun dhaddacha boruu kan abboomaa mitikkuu lubbuun muhee abduu fi lubbuun higgazuu bantii. Oromoo dhiigaaf lafeen ijaarsi isaa tokko adda baasuu fedhanii Islaamni gama saniin Kiristaanni gamanaan hiriiraa gaaf jedhanii. Kiyyoon hin sakaalamu kaayyoon kenna tokkuma haa fidan waan fedhanii takkuma waliin baane waan taanu waliin taane addan baanu jedhanii. Kabaja Oromummaatiif gaafa erbuu shinnigaa wareegamtoonni 10 boolla tokko seenanii. Akkuma waliin bayan boolla takkitti keessa wal cinaa ciciisanii ulfina Oromummaa fi kabaja sabboonummaa gochaan agarsiisanii. Goottan kaayyoo leemmanii sababa gantuuf yartuu umuriin gabaabbatee warri kaayyoo shomboqqoo garamaaf jecha garaa meeqanuu galaafate. Osoo falmii geggeessuu falmii qabsoo hatamee kan akka Kamaal Heebbuu diinaan galaafatame. Gootonni argaa qofaan diina garaa raasanii garaa fi miti sabaaf biyyaaf biyyee nyaatanii. Koloneel Adam Jiloo Jeneraal Hussein Bunee gootummaa ilmaan Oromoo ni beeka diinaaf firri. Jeneraal Waaqoo Guutuu kan xiyyaara samiirraa dhombiriin lafa buusu kan akka liyyii cirri. Jabaan fedhetti dhufnaan kan huuratti hin lakkufne goota ija barbadaa akka jaarraa abbaa gadaa. Du'atun oolleef malee warra du'aan hin malle Haaji Hasan Turee fi Haaji Hasan Gammadaa. Leenca ciitii Oromoo liqimsee diina dhoksuun itti dabale yaaddoo dhiira fakkiin qabne kan fakkeessuun beekne Haaji Adam Saaddoo hayyuu sikkoo fi mandoo hortee qeerroo nageessoo barsiisaa aadaaf seenaa akka boonsamoo mi'eessoo kabajaan du'uu wayya akka baalaa haphannee taqaa jiraachuu mannaa warra jechuun dhaadatu beektota sabbuuf goonaa warra ituu humbannaa warra hiddarraa beeku seera uumaaf uumamaa himnee fixuu hin dandeenyu seenaa raayyaaf asaboo tortee maccaatuu lama. Goottan diinaaf gad hin jenne jalqabaa hanga dhumaa sabaaf wareegamanii kaayyoon isaanii tokkuma.
Amantii waliin hirree kutaaf lagaan qoodanii kan lafeen walitti jiru kan dhiigaan walitti hidhu Oromummaan boonanii. Ijjannoo olii qaatiif onnee Hacaaluu Hundeessaati kan ittiin tarkaanfannu sammuu baaroo tumsaatiif kan Hayilee Fidaati kan seenaatti yaadannu. Qubee Sheek Bakriin bocee Abubakar dubbiseen dhaloonni seenaa hima. Ilmaan Alii Birraatiin dhugaan eessaan dhokata haqna akkamiin dhidhima. Faaruun hoogoo banaa tokkummaa jedhee faarseen sabni ka'ee hiriira dhaloonni qubeen qaree waan alagaan jallise falmee seenaa jijjiira. Onnee Maammoo Mazammir onnee akka Bishee Garbaa onnee Guraaraa Lataa onnee Jaatanii Aliif kan Abdiisaa Aagaatiin dhaloonni haqaaf falma. Karoora Roobaa Buttaa kaayyoo Gadaa Gammadaa kaayyoo Marii Galaanii kan irra naaqa caleef kaayyoo Leenjisoo Diigaa qeerrootu geessa galma. Dhiyeessinee jalaan baanu duuti silaa dhaloota akka Mustafaa Huseen ajjeesanii du'uudha yoo du'an du'a goota. Oromoo ta'uu qofaan gaafii malee hidhamaa osoo badiin hojjetiin shororkeessaan himamaa tokko haqaaf falminaan mukatti fannifamaa nu Oromoodha jennaan lafarra harkifamaa osoo kaan miila kutuun kaan immoo harka cabsanii osoo dukkanatti dhuun ilma Oromoo laamsessaa Oromoo dabsanii goota du'aa fi jiruu adda baasuu dadhabne himnee fixuu hin dandeenyu osoo galmee goototaa irraa himuu jalqabne. Kan akka Dabbasaa Guyyoo jireenya ayyaanaa goota akka Addeessaa Gadaa Baqqalaa Dawaanuuf Jaalladhii Gammadaa osoo hin galaaf eegnu bayee achumaan hafee kan lammii keennatti ta'e madaa fi cabalafee qaroo diinaaf buwwoo mataa du'aaf jireenya wallaallee du'an jennee teenneen boonne arginee reeffan awwaalle. Guyyaan nutti bitaacha'us du'aaf jiruu isaanii shakkaa yaadannoon keenna isaanii hin dagannu guyyaa takkaa. Gaafa tokko galmaan geenna kaayyoo jaraa baanneen ciisnu waan hafetu hafa malee seenaa gootaa himuun dhiisnu. Osoo hiddi ciramu warra qabsoo hadhaa'aa lafeef dhiigaan magarse lubbuu ofii wareeguun warra kaayyoo Oromoo abaabayyuu irraa fudhee akaakayyuuf dabarse. Kan jiruuf jireenyi isaa ijoollummaarraa kaasee bosona keessa ta'e kan osoo haqaaf falmu lafeen caccabee dhiigni qulqulluun dhangala'e kan eenyummaan Oromoo anaaf ulfinna jedhee diina dura dhaabbate kan diina kumaatamaan dirree irra ciciibsee harka diinaattiin du'u jedhee of galaafate. Osoo qabeenya qabu kabaja Oromummaaf manaaf maatii gadhiisee kan bosona jiraate Qaalittiif Qilinxootti umrii guutuu hidhamee osoo ifan argine kan lubbuun keessaa baate kan qabsoo galmaan ga'uuf bosonuun fira ta'ee harcaa baalaa nyaate kan beelaaf dheebuun gubee qaama isaa daalacheessee aduuf qorri fuula isaa foo goddamaa fakkeesse kan irbuu shinnigaatti murtii harka diinaa seene kan Oromoof falmatee Oromummaaf maseene. Faayidaa dhuunfaatiif miti haqaaf lubbuu wareege malee badiin hojjanne seenaa isaatu dubbata onnee isaatu goota gantuu irraan dhalanne kan haqamus hin banne kan hattuun hin saamamne seenaa yoomuu seenaadha oolee buleen dulloomu gootan Oromummaadhaaf biyyarraa godaantanii biyyee boraafattanii isin yaadanna yoomuu. Malamani jala wangka sokubani, Oromia banganju